challenge gaggabaabaa daline prank yoo sonte nama arfan challenge waan gaggabaabaan jirame waan adda addaa tokko maalete Oromiyaa gaafittiya gaafi deebisaa YouTube irratti godhuu deemtan kana kanuma Facebook irra maxxansitanii gaafitti kananne kana moo egaa kanuma mire moo haareetti footoo biraa YouTube irratti gaafii gaafattan moo sanuma deebisuu deemtan mee kanuma Facebook gubbaasa Facebook irra keenya jira waanuma isin ajalatti nu gaafatta keessaa filanneeti waan gaggaarii jennee aanu filanneeti isin deebisna kanuma isin barreessan qofa ani fanga gaafii 20 katabeeyye yaa arkinee jira ni deebisna waan isin gaafattan hundaa eegadha ayyo inshallah rabbi sini alaafisu akbir akam naga wallahi jummaan isin bira akam بريدة والله بقى يسن من سقافة شوفنا سيني سما جلا جرا يوتيوب كينيا يبسشان دماكي جا وندي أزيل بري سامي مكا يوتيوب كينيا جاي سنمني لك سبسكرايب أقوله روزي من جرتا اسم بريسنا كويني بريسنا ولا وري مودي ترابي بقى سنتا تولو فتاجئ أيه I think Rosie yoo jiraate pingooti kan katamne qabne akkasii maakiyee fataa jeesuma jala jira tole pingo yoo jiraate Rosie ni jirta hin jirtu na fakkaate akka daddafee isin bira ga'uuf subscribe godhaashi ammas akkasuma immoo warroonni TikTok irratti viidiyoo keenya murtanii asirra fiddan yoo dandeessan linkii keenya wanti maqaa keenya screenshot godhaati footoo isaa irra nuuf godhaa okay warri achirraa waraabdan madditti YouTube namni hedduun koomantii jalatti waan gaafatuuf osoo jala nuuf keessan bareedaadha dubbadhu Yes, tu ergaa dabarsaadha afaan dubbadde baay'ee tokko namatti tolan garuu jalqabumaa qabee qaatan miidiyaa irraa badde rabbiin kan mul'i wajjin dheerinaa kan riskii bal'inaas ni godhe ni eebbisa malee na qabame shortaan na qabe malee daan ture bara shortaan na qabe nan galee bara na ila nin galee biyya jirta amma wallahi amma fifidee jira eega la ilaha illallah muhammad yoom amma Jafar wayii qabamuun koo Jafar gayraa ergiin galee malee kan bulti dama ofiin jema tokko ta'a waan akkasii. Satti qabamte osuma dalagaa dalayduutu moo maaliin akkamitti qabamte habo? Gidduu jechuun bakka dalagaa ammaa daalachaa enjoo ammaa daalachaa rifeensa baastee na fakkaatee bar rifeensa dhaabbatu. Eddaan Itoophiyaa galtee way Itoophiyaan tun bar namoonni ni beekama bar. Itoophiyaan bareeduudha adiisi Itoophiyaa waan jedhu biyya bakka dalagaa kootti na qaban ishii ganama suubii wayiituun silkii haasa'u nu dhufanii riba irratti na qaban ganama bakka hin ciisitti dhufanii na qaban. Otoo ati rafu jirtu moo? Guyyaa gaafa tapha keessan galgala kana taphni keessan taphatamaa jedhee tapha siin qaxaroo qabdan sana etuu laaluu karoora qabu ganama suubii sana qaban. Tapha jalqabaa isa duraati ibsaa hojii qaxaratti. Way gaafa san tapha xiyyaa'uu laalleetti hidhamtee ture. Laale ganama sana qabame taphni keessan galgala ture. Osoo dhagee tapha sanuu kaansiiliin godhaa beeytee ati bar saayiba xiyya jabaadha TikTok kanarratti. Nagarre tapha keessan sana nan qabame bar na sana qabame jira. Maaliif badee jette wallaahi barsina garree barturte yaaboo duuboo yaaboo maaltu mudate yaaboo jechuun akkamii waan darsa dalagattee hundaa osii ergamu akkamii duuba yaaboo
إيه الحمد لله وانا دلقة دم دجوم ما عربة بران كان ينسلم ما برا فدين جرا Uummanni كان maal بتيجي دم أبيتشانا دوتني كان غياري دم أبيتشانا دوتني مالي كان كانيم دجو فدير الحمد لله maal si dhoowwatan? غياري دم أبيتشانا دوتني غياري دم نبدا متيو غياري Maallaqa دم guyyaa 20 moo? إيه كان غياري دم يلمانا دوتني سنة مالك كم برا Qarshii meeqa maallaqa guddaadha? بدا مي قدينا كابوبو تكالا Ay wallahi ay biyya abbaa keetitti galuun beektee rabbiin khayruma sii qabu karaa kanaan sitti fide waan ta'eef qooda kan keeti jechuun rabbiin kun gaa nuti amma biyya tanii dhufne inni yaanne guyyuma takkatti waan guyyaa takkaatiin as dhufne jechuudha. Kanaafuu atillee biyya abbaa keetti galtee homaa sitti hin dhaga'amini biyya keenyatti illee namaatutu waliin daleessisne malee biyyi Itoophiyaa silaa biyyatti dalagatanii jijjiiramni jirudha. Garuu uummata isiitutu uummataa miti sigalee uummata wal daleessisuu danda'u miti. Uummata tokko maa caalaa tokko caaluu hin jaalanneen. Kanaaf diinagdeen Itoophiyaa hin guddanne ammalaan biyyoota hedduu diinagdee wanti guddatuuf tokko yoo dalagee tokko kuffisuudhaaf hin fiigu sigalee. Irraa liqeeffateeti dalagaa biraa dalagachuu yaadala malee keenya irraa liqeeffatoo osoo hin ta'e haqabu san balleessuu barbaada. Kanaafi yaa'u biyyi bareedduudha silaa eegaa haa ta'u mee dubaachuu waan yaadde jimmaadhaa mise jimmaadhaaf galteemi siinii guddoo san gaafa ati jirtu hin jirtu mi siiniin guddoo nama abiyyi godhe san arkite footoo kaane jalatti boy siinii sun anuma keessi bar guddinni si anuma keessi bakka likkitti jedhe gaafa tokko jala ka'uun xiyyaafan qabu wallahi siinii guddoo jimmaa san amma siin fida kaleessa malee dheengaddan biratti ka'e hin ture kaleessa malee dheengaddan biratti ka'e wallahi jee wallahi biratti ka'e hin ture bareedaadha wallahi jimmaa baay'een jaaladha bar biyyi jimmaa ani dhayne garuu nin jaaladha akkuma natti tolti. Wanni sii galuu qabu gaafa rabbiin Itoophiyaa si fide dhuftee daawwachuun dirqama godhi dhuftee daawwachuu hin irraanfatin. Dhaara bikka hedduun deemaa biyya hedduu wallahi Itoophiyaa galu malee. Wallahi dhufanii keessa deemanii biyya Ay iidalle soomanallee biyyatti gootere haala kanaa miti. Iidada sooma 25 afee gaafa 25 booleetti gadi bu'e gaafa 25 hiikaa fixuu 25tti galchee gahe. Waggaa meeqa turte achi Suudii turte mi'a? Suudii gara waggaa meeqaan ture wagguma 7 karma kanaa wajjin walumaa galatti wagguma 7-8 ta'a Yaman faan ta'a ture. Warri Suudii bakka nama qabee nama galchuu akkatti daddafanii kunuu bar wanta akka bar nama meeqaa jira bar kan qabamee waggaa meeqa maneedhaa keessatti silumaan galee jiru meeqaa jira kunuu qabamteetu si galchuun wanta akka bar dafanii si galchuun wallahi. Wallahi ani alhamdulillahi rabbil alamin maaliif yoo jette kan biyya kootti gale hin gaabbusi biyya koo haadha koo abbaa koo obboleessa koo argee alhamdulillah nama hedduun arge waan ta'eedhaaf ituma immoo giddiidhaan qabanii nan galchine galaan jiru maaliif yoo jette gali nama anjir nabiyyo orma inna mo biyyo fitti galanu alhamdulillah rabbil alamin biyyu ma ko argutti namootuma obboleessuma ko ali ko argutti biyyu kan argutti rabbi shukrii galfadha malee ittiin gaabbu jechuudha. Ay baga wallahi rabbi nagaan si galchee warra kee maatii kee fira keetii wal si galchee. Amiin warra mallee fuune akkan fuunetti du'aa nu godhi malee mallee maatii nu malee. Tamituni tamaakii orroo jettee qoy walitti deebina hin deemin asuma taa'eeti walitti deebina. Hayyee bakka rabbi siyaara zaku wallahi jaartii qoy warri na dhungata qoy. Ay kamitti naasoo duba barna namni maalleen osoo irra roobu jiru haasa'uu hin dandeenyu. Laali rabbi laal niyyaa hanqee si haa guutuu jaartii ati barbaaddu jaartii saalee imaana qabdu asi dhageessu
jaartii jechuun naata nama dhageessu beete hootoo ittiin ka dhuftu san deeme ittiin ka deemtu beete ta zamana amma na ajaja itti taati takka inni ala ture anis alan turaasan rabbi sirraa haa qabu. Aamin yaa rabbal aalamiin. Yoo ati turteellee ala turteellee jechuun nagiyumaa fi jaarsa koo maaluma taate tasiin jettu malee maaliif turtee ta'ettee maammasaa qabattee hularra seetu rabbi sirraa haa qabu. Aamin yaa rabbal aalamiin. Yoo baatus gammachuun si qaljeessitu yoo seentus gammachuun si qaljeessitu rabbi siif haa kanu. Aamin yaa rabbal aalamiin. Aamin yaa rabbal aalamiin. Arri guyyaa jimaataati isaayyuu. Aamin. Guyyaa khayrii. Akkasii hin badiin mo'aans keenya rabbi umrii si haa dheeressu. Ayyee waa tokko hin baduu isinillee rabbiin umrii wajjin isin dheeressee rabbiin galgalaan isin haga'u rabbiin toofee keessan tokko godhu rabbiin yaadaan muraada keessan isiniif haguutu waan niyyattan argadhaa waan sodaattan najaabaa rabbiin isin milkeessu baay'ee tokko isinii gammade immoodha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amiin galatoomee hayyee. Ayyaatillee galatoomee hayyee kanas nan miliqa nama biraa galche. Mee maakii orroota jettu tami maakii orrootu jetti leevilii 25 qabdi. Aanchi leevilii 25 qabattee maqaa kayyaan ilillii takkanaa kaniteen beektu jechuu. Deebisi barreessi koomentii lukkeen sirraa haasaa. Lakkoomsi tokko barreessi koomentii eessa kutte mee? Maqaa kayyaan banadhaa rakkoon hin jiru. Maqaa kayyaan giiftara taatanii osoo aanaa waa takkan kanniin. Injirtu amma baddee jirtinsa. Bakka sababa keetii qaxaroo geemii qabachuun qaba maqaa kayyaan giiftara waan taateef hayi geemii qaxaroo qabachuun qaba haala kanaan dafii barreessi yookiin maqaa kiyya laf kaayi hundi. Filtara kana godhe moo lippistikii diimaa kanaan irraan bireenesa. An lippistikii diimaa waliin galuu bar duraanuu waan waliin galle dibadhee kun bicuucuu ta'een fakka bicuucuu ta'ee hin taa'u jira. Silaa isin waan irraan bireenne natti himtanii waan irraa bireedu qofa natti himtanii dubbadhu obbaleetti tiyya. Maakiyyee bagana gaanna gashitee mana kee sitti ergaa ture baay'ee. Ayyumaa rakkoon qabu. Rabbi baay'ee tokko si jaaladha baay'ee. Galatoonni anilleen akkasuma. Rabbi jaalala kee maal jedhe akkasiif ibsuun qabu. Dura yoggaati aan jirti raachoo jiran hasuudha baay'ee kan taa'ee si hordofu. Inna maal jedhe Rabbi በጣም ነው የምወድሽ። አመሰግናለሁ ወላሂ ገለቶን ብሬዱ እኮ እሺ በቃ ማኪያ ነው ነጋስ ጋፋቸው ማምሴን ነው ብራዩ ወላሂ ኡመኒ ኦሮሞ ኮን ሚስኪና ሁማታ ከንቀም ነው ከጊዜ ጃለተ ዮን ቀባዴ ፋኒ ገገብደን ጀቹ ዳበር ያ ረቢ ኪያቲ ያለማ ካናቱ ሲስ ወላሂ ሁማን ቀው በረኩመ ነጃለተን ኡመኒ ኮን ጋፋ ቀባዴ ፋኒ ገገበን ጀቹ ያ ረቢ ኪያቲ እንደንዴስ አና ካት ጃለ ዶቶ ገርቴ ማልጀታ ከም አካት ሲብሱም ቤኩ ያኔ ቶን ሲብረ ጅራዴ ሲብስ ቱሬ አማ ካት ሲምሱም ቤኩ ረቢ ገመቹኪ والله ربي سنا جالتو غلطو ما يسن جالت اني ايش ماكي فولو نادي بس كان وغا ميقاو فولو سي غدين تولي ابو سلكيتو نبيل بلا ميدي فما تولي ايه فولو نادي بس ماكي ايه ديبسي ايش بريدوتي يا بايش جالت انا غناتور ايه جايز amma la geeffadha ami miliyoona takka mee namni tiktookii kiyya miliyoona takka siinuudhaaf ijaan eegu jirni jira mi lakkoofsa tokko barreessa. Ambar nama Oromoo duraa miti akka Itoophiyaatti miliyoona tokko qabu miliyoona meeqa qabu bar. Osoo na jalaa gubatu as gahee kun arras hin yoo kuftan lafaa kaa'aniin sinin joo kanaaf arra kun hukuma 900 seenee jira deebisee. Miliyoona tokko akka sargittiin kabaja waan ajaa'iba sanitti ta'u waanuma seenu malee. sargano mas maslo takka followsi khabajetun beekon kum 8 senus kum 6 senus kum 5 senus anuma takka khabajoritani in kabaju because hingubata je wan samuki ya duf cicu
أما قروق أنا إن كابجنا